lama fa akka nuyi eenyu irraa uumamnu haadha fi abbaa keenya irraa uumamnu akkatti uumamni ilma namaa tokko. Sadaffaa sirriidha. akka hawaan Aadam irraa uumamte isiin jechuudha. Isiin ka uumamte kun himaa inni akka sila uumamuu isaatitti Aadam akka abbaatitti mamala jechuun hin himamuuni garuu uumama namaa keessaa isiin adda taatetti. Akkatti uumama gara ilmi namaa waan sitti wal fakkaate akkatti uumame kun akkatti uumame maa akkanatti fudhawee kanaan uumama jedhamu qabnu martuu uumamaa jedhamu. Uumamni namaa akka furiin jira kun ragaa aqilii ilmi namaa beeytuun. Sirri jette mee qabdee takka kaasaaf mee bileetii keenya kana siifan dhalachuun uumamuu miti hubannaa jedhu qabda miti. Okay. Akkasii galu waan sii kaasuu jira. Mee fakkeenyaaf gaarreen ni uumaman moo akkami? Fakkeenyaaf gaarri. Uumamuun isaanii addaan wajji waliin fakkaatu malee ta'ee waaqayyooti. Lakki siifaan kun yeroo uumama jennu hunda adeemsa tokkoon godhin hundi iddoo isaatiitu akkaataatti uumame qaba. Obboleettii ta'u yeroo uumama jennu Aadam qofa sitti mul'atin hundi uumama adeemsa isaanii qabu siifu uumama adeemsa isaanii qabu. Ani kana birmee nama naa galuudha wanta akkasii kun. Wantoonni kun wanta jalqabaate bar. Gaarreen wanta jalqabaate. Amma wanti inni barbaadu beektaa wanti inni kana sii kaasee beektaa macaafa keessatti jecha dhalachuu jedhu kana macaafni qulqulluu adeemsa akkamiitiin itti fayyadamaa kan jedhu akkasii galuuf dhalachuu jecha jedhu kana akka haala akkamiin itti fayyadama kan jedhu. So ati gaarri amma maal jetta gaarri uumamaadha moo maali? Gaarreen immoo uumamaadha. Uumamaadha miti. Garuu macaafni hin dhalatan jedha. Hin uumamne jechuu dandeenya? Gaarreen hin dhalatan jedhamu? Gaarreen hin dhalatan jedha. So kanaafuu uumama miti jechuu dandeenya? Ani kanan fudhadhu ka. Ni dhalatan. Macaafaa jedha. No. Ati wanta hin beeku. Okay, sii baasa, okay, sii dubbisa, okay. Macaafa yoo qabaatte faarfannaa 90 lakkoofsa 2 baafadhu. Faarfannaa 90 lakkoofsa 2. Ani bilbila irraan qabaa. Okay. Baafachuu dandeessa yoo lakkoofsa qabadhu ofii keetiif dubbifta. Maaliif kana akkasii kaasee beektaa? Jecha dhalachuu jedhu kana hiikaan isaa akka macaafa qulqulluutti uumamuudha. Faarfannaa meeqa? Faarfannaa 90 lakkoofsa 2 tokkorraa eegaltee illee dubbisuu dandeessa. Okay. Akkana jedha lamarratti. Tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin lafti guutummaan biyya lafaas otoo hin argamin argita reefu maaliin siin jedhe jecha sadii siitu badhee ture. Sadeenuu hiikaa tokko siin jedhe yoo yaadatte ta'e dhalachuu, argamuu, tolchuu, uumuu jechuudha hiikaan isaanii sadeen kunuu jechuudha. Yookiin uumamuu jechuudha siin jedhee ture yoo yaadatte. Amma caafatuma kana keessatti jecha lameenuu fayyadamee jira. Tulloonni osoo hin dhalatin jedhe. Guutummaan biyya lafaas otoo hin argamin argamsiisuudha kunis. Bara bara jalqabee hamma bara baraatti ati waaqayyoodha jedhe. Amma asitti jecha lama argannee jirra. Uumama dhalachuu fi argamuu kan jedhu yookiin argamsiisuu. Sigalee Amaariffaan illee maal jedha? Taraarochi ሳይወለዱ በፊት jedha. ሳይወለዱ sigalee soo jechi dhalachuu jedhu kun uumuudha. Wanti tokko dhalate taanaan uumameeti dhalate. Hiikaan dhalachuu jedhu uumamuu jechuudha. Argamsiisuu jechuun uumuu jechuudha. Tolchuu jechuun uumuu jechuudha. Kanneen hundi hiikaan isaanii uumuu ta'a jechuudha macaafa keessatti. Nuti hin dhalanne malee hin uumamne yeroo jettu hubannaa dogongoraati. Waaqayyo achi keessatti nu uume. Bishaan achitti bishaan diiraa killee dubaraa cabsee achitti wanti bishaan sun waliin makamee
achiin foon ta'ee foon san gara wantaatti jijjiirama dhiiga ta'e dhiigni gara foonii ta'e foonii osoo akkasitti deemu adeemsaan argamsiisa. Adeemsi ittiin argamu sun Waaqayyoodha kan taasise. So nuti uumamaa miti yoo jette baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Okay. Adeemsa gaaraa amma bakka kan amma maal jettee iddoo gaaraa kaname gaarri osoo hin dhalatiin ka jedhu. Ani gaarri osoo hin dhalatiin dhaloota gaaraa kana hin fudhadhu. Okay, maaf hin fudhattu rakkinni maali? Sammuu kiyyatti illee hin dhalate waan jedhamu tokko hin dhalate wanti jedhamu wanta namoota lamaan gidduudhaa ba'e. Okay, ati bara akka hubannaa afaaniitti eeyyeen akkasitti hubatta. Waan lama gidduudha waan argame dhalachuu. Akkas qofa miti macaafni kanarraa bal'iseeti kan dubbatu. Uumamuunis wanta dhalachuunis uumamuu keessa gala. Argamsiisuun uumamuu keessa gala. Tolchuun uumamuu keessa gala. Si galee amma iddoo kana maal jettee hubattame lakkoofsa lamarra. Maaf hin fudhattu? Akkuma namasiin jedhu wanti dhalate ani jedhu tokko dhalate wanti jedhamuun tokko wanti nama lamaa gidduutti argamu malee gaarota fakkeenyaaf Waaqayyo jalqaba bantii waaqaa fi lafaa uume jedha kanallee si kaasuuf deema ture osoo asitti mormii qabaattee waan biraa osoo kan dubbattu ta'e tiksiisan si kaasuuf ture yaadni koo maaliif jana achitti gaarri uumamuu isaa agarsiisa asitti immoo dhalachuu lameenuu hiikaan tokko waan biraan qabu. Dhalachuu fi uumamuu Eeyyeen tokko lameenuu uumamuudha. Dhalachuun berii wanta guyyaa keessaa uumamuun gabaa rabbi uume. No, uumamuunis waan guyyaa keessa argamu maal taate? Uumamuunis guyyaa keessa ilaa jalqaba konseptiin yookiin wanti ijoon hubachuu qabdu maal ta'e siifuu. Wanti tokko yeroo keessaa yookiin gisee keessaan dhufe yookiin argame taanaan wanti sun uumama. Kan kanan ta'in immoo Waaqayyo qofa. Wanti tokko yeroo keessaan argame taanaan wanti sun uumameedha. Waaqayyo uume yookiin argamsiise. Dhalche yookiin dhalate wanti jedhu kunis wanti sun uumamu agarsiisa. Qaama lama qofa walitti dhufee isaan gidduudhaan wanti dhalatu sun dhalate qofa hin jedhamu. Gaarreen illee dhalate jedha macaafni. So uumaman jechuusaati. Iddoo isaaniitti osoo hin dhalatin jedha. Kanaafuu osoo hin uumamin jechuudha. Okay, rakkoon qabu. Alaas kana irra deebi'een ofiif illee itti yaada. Nama beektota illee niin gaafadha. Gaafadhu gaariidha. An kan jedhu waa'ee isa jalqabaa kanarratti adeemaa waa'ee san baay'ee dubbachuulee gaariidha. Teefuu wanti jettee akkamitti Allahan dhalchuu hin danda'u waan jettee kaaftee ture. Isa san miti. Okay, siifuu kiyya. Yeroo ati Waaqayyo akkamitti dhalchuu hin danda'u jettu wanti kun Waaqayyoof hin madaala jalqaba. Isaaf kabajaa isaati jettee yaadda. Dhalu. Eebbifame wallah. Dhaggeeffadhu waan isaan dhaluu fi dhalchuun kun wanta liyyaasisaadha. No, liyyaasisaa osoo hin ta'in uumaaf osoo uumaaf hin malu uumamaaf malu. Waaqni amaloota ofii isaatii jira, amaloota ofii qabu jira. Ilmi namaa amala ofii qabu jira. Hin kijibin warri jettan abbaa fedhee fuutu jechoota negatiivii osoo fayyadamuu baattanii gaariidha. Siifis ta'u anaafis ta'u lakki ani siif jedheeti akka miira keessan gallaani abbaan fedhe waan jedhe yoo dubbate na miira keessan an galchan waan ta'eef akka karaarra siin meeqsine jedhetti. Ani kabaja lattuuf malee jechuudha warra akka lukkuu galabaa keessa biyyaa baate kana likkittiin galchaa kabajoota warra gurguddaaf. Hin bareedu lakki akka isaaniittis ta'uu hin qabu yookaan taate lakki ta'a waan kana dhiisaa osoo jenneetuma bira tarree gaariidha. Yoo akka isaanii taane maal faayidaa qabnarree isaanii geetta'u jechuudha. Okay. Siifuu Waaqayyo ilaa wanta tokko hubannaa jalqaba kanaas hubannaa wahii tokko qabaachuu kan maal jedhu Waaqayyo
Walama keessa tokko malee isa lammaffaa gara waaqayyoo hirkisuu hin qabnu. Inni maali? Taasisuu fi ta'uu waan jedhamu yookiin amaariffaa maal jedhama? Muhoonina maadirag yookiin maal afaan Oromootti isuma san natti fakkaata. Ta'uu taasisuu yookiin raawwachuuf raawwatamu. Waaqayyoon raawwatamuun isaaf hin malu. Garuu waan raawwachuun isaan mala. Yookiin taasisuun isaan mala malee taasifamuun waaqayyoof hin malu. Yaada kiyyoo hubatti maadiragina muhoon afaan Amaaraatti kan jedhamu jechuudha. So waaqayyo waa hunda taasisuu yookiin waan tokko raawwachuun amala waaqummaa isaati. Garuu ofii isaatii ta'uu yookiin taasifamuu yookiin raawwatamuu kun waaqayyoof hin malu. Amala waaqummaatii miti. Ulfina waaqayyoos miti. Jalqaba hubannaa kana qabachuu qabna. Waaqayyo hin taasisa malee hin taasifamu. Egalee kanarratti asitti yoo walii galle fuuldura deemna. Dubbadhu. Yoo mootu godhee sirriitti si hubachuu danda'a waan ta'eef xiqqoo sagalee lattuu ta'uu hin beeku ani mee gabaabsi dubbadhu akkaan si hubadhuuf mootu godha. Lakkanuu dheeraa dubbatuun jaalladhu si galan mootiin qabatee labichuu isin si gaafadhaan iddoo maamma ati in taasisa malee bakkee jetti sanatti waaqayyo isa kanayyuu jedhe waan ofii isaatti taasisuudha malee waan isa irratti ta'uu miti beeku. Waan ofii isaatti taasisuu danda'udha. Nuti egaa jechuudha. Nuti namilee isa kamiin qabanneetu waaqayyo dhaluu hin danda'u jenna. Kan na dhibeetu hin danda'u. Okay. Jecha hin danda'u jedhu akkami waaqayyo jechi hin danda'amu jedhu hin danda'u jedhu waaqayyoof akkamiin madaalaa yaada jedhudha. Akka ammas godhu. Okay, gaariidha. Baay'ee gaariidha. Garuu karaa adda addaatiin jecha kana madaaluu qabda. Waaqayyo hin danda'u wanti jedhamu isaaf hin malu sirriidha. Garuu waa hunda danda'a jenneetuma waa hunda hin ta'a yoo kan jennu taane qilee keessa nu galcha. Maaliif gadi yoonaan jette siifu? Waa hunda danda'a bakka erga jenne waaqayyo waan hin malle ta'uu danda'a jedhee yoo si gaafadhe naan jette jechuudha. Garuu deebiin sirriidhaa maali? Waaqayyoof hin malu san. Dandeettii keessa osoo galchuun ta'in isaaf hin maludha deebiin. Amma fakkeenyaaf dhiifama uumaa keenya inni nu uume wallaalaa ta'uu danda'a yoo siin jedhe. Dhiifama naa godhu akka nu hubattuuf ani jecha kanatti fayyadamuu illee natti hin tolu silaa. Wallaalaa ta'uu ni danda'a yoo siin jedhe. Dandeettuma kana qofa ilaalteetuma isuma kanarratti fokas goote eeyyee ni danda'a yoo naan jette baay'ee waaqayyoon xiqqeessite tokko jedhu. Waaqayyo maal itti fayyadamuun barbaanne dhugaa garuu maal haa godhuudha akka nama hubattuuf dirqama natta. Seexaana ta'uu danda'a yoo siin jedhe. Jechuma danda'uu jedhu kana waaqayyoon hin danda'u akkamittiin jedha jetteetuma sammuu kee keessa galchite isa kana fokas goote eeyyee seexaana ta'uu danda'a yoo naan jette maal jechuudha? Waaqayyoon baay'ee xiqqeessite jechuudha. Waaqayyootti taphatte jechuudha. Kabajaa isaatti mayxeette jechuudha. So deebiin kanaa inni sirriidhaa maal taasise siifu? Waaqayyoon hin malu jechuudha. Danda'uun waan addaati. Garuu isaaniif hin malu wanti kun. Waan isaaf hin mallee jira. Waaqayyoof hin malu. So wanti hubachuu qabnu hin danda'a jecha jedhu qofa irratti xiyyeeffachuu hin qabnu. Kanarratti yoo xiyyeeffanne amma wantootaan siin jedhe kana deebiin kan ka'e eeyyee hin ta'a jechuudha. Yeroo sanitti waaqummaan qilee seene. Sigalee wallaalaa ta'a yookiin seexaana ta'a yoo naan jette. Maal? Amma fakkeenyaaf bakkeewwan ani siraa fuudha hundasaa. Ani birrii jalqaba waan siikaas kanas sadnaa. Beesaa otoo hin beekun ejjannoo isaa otoo hin beekun bakka isheen itti galtuu baruudhaan si qorqoraadhaan dhagee. Ila amma seexana yoo jenne waaqayyo seexana ta'a yaa'u hin ta'a yoo jenne eeyyeen jettaayyee. Waaqayyo ofii isaatiin seexana ta'a osoo hin ta'in hojii isaatiin mul'isuu danda'a. Waaqayyo immoo seexana waan namatti hirke ofii isaatiin amma seexana dhufee nama qoreere amma waaqayyo nama qorsiisa malee. Sanimmaa sirriidha kan qorus kan fayyisus kan dhukkubsus kan waan hamaa fidus kan waan gaarii fidus ana waaqayyo jedhama gaafa keessatti.
san waan biraati. Hin ta'aa filaa kun hin taasisa jechuudha laa reef wanti siin jedhee ammarra dhufte. Kana kam hubachuu akkasi barbaachisu dubbadheef taasisuuf ofii ta'uun adda adda ilaa. Amma wantoota kana hin taasise malee ofii hin taane. Amma yeroo dhalchuu yoo gara dhalchuu ta'a dhufnu akka hubattuu fi kana hunda wanti harroon deemee dubbachuu jiru. Amma gara dhalchuutti yoo dhufne dhalchuu jechuun maali? Amma reefu maal naan jette jecha dhalchuu jedhu kana adeemsa tokko qofatti reefu hubattee turte. Isa isaanitti deemaa jirtu ammas waaqayyoo keessa. Akkas ta'a jechuudha dhalchuu jechuun qaamni lama walitti dhufee isaan gidduudhaan waa argamutu dhalchuu yookiin dhalachuu jedhama naan jette. So waaqayyo haala saniin adeemsisuu barbaaddeere. Saniin ala wanti kun dhalchuun jedhamu yookiin dhaluun jedhamu. Achitti immoo ani adeemsa namummaa kan dhalchuu isaa namummaa nama jechuun jirantiidha nama kan waaqatti fakkeeffamudha namni. Akka namaa kanatti nama fuudhee isa akkasii jechuu otoo hin ta'in waaqayyoo dandeettii barbaade qaba. Akka fedhetti ofirraa argamsiisuu ni danda'a. Akkamitti dandeettii waaqayyoo kana gadi deebisee namni akkana godhuu hin danda'u jedhanii kan jedhudha nagaatti. Okay, ofirraa argamsiisuu danda'a yeroo jettu jecha maal jala seena siifu taasifamu jecha jedhu keessa gala jechuudha. Taasisuu fi taasifamu waan jedhamu jira. Kanaafuu waaqayyo taasifamaa jira amma ofirraa taasisuu hin danda'u yeroo jettu ilaa taasifamu jira jechuudha. Kun immoo waaqayyoof hin malu. Hin taasisa malee waaqayyo hin taasifamu.